Yaa'in waliigalaa idil addunyaa mana amantaa Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaa 40ffaan guyyaa afuriif turu Phaaphaasota kutaalee lallabaa biyyattii hundarraa walitti ba'anii fi abbootiin amantichaa garaagaraan bakka argamanitti guyyaa har'aa eegaleera. Haasaa baniinsaa taasisuun yaa'icha kan eegalchiisan Paatriyaarkiin Bataskaana Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaa Qulqulluu Abuna Maatiyaas manni amantaa Bataskaana Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaa nageenya hordoftoota ishee fi nageenya biyyaaf waardiyaa dhaabachuuf itti gaafatamummaa guddaa qabdee jedhan. ቤተ ክርስቲያን በተከታዮቿ አማካይነት ከሀገር ሰላም ጋር ትተሳሰራለች። ይህ ብቻ አይደለም፣ የዓለሙን ሰላምና ፍቅር አስተማሪ ሰባኪና ተምሳሌት በመሆን manni amantaa kiristaanaa karaa hordoftoota isheetiin nageenya biyyaa waliin hidhata qabdi. Kana qofaas miti, nageenyaa fi jaalala addunyaatiif barsiistuu lallabduu fi fakkeenya ta'uun itti gaafatamummaa dhala namaa hunda tiksuu qabdi. Kana yommuu raawwattu akka haadhaa, barsiisaa fi ijaarsa biyyaatti giddugala ta'uun hojii ishee qajeelummaan kan raawwatu ta'uun beekamaadha. Bataskaanni Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaa ijoolleen ishee karaa nagaa, jaalalaa fi tokkummaan akka waliin jiraataniif akka mana amantaa tokkootti nageenya barsiisuu qabdis jedhaniiru. ቤተ ክርስቲያናችን በአሁኑ ጊዜ በፈተና ተከባ ልጆቿም እርስ በርሳቸው እየተጣሉ እንደሚገኙ ዓለም ሁሉ ያወቀው ነው። እነዚህ ወገኖቻችን ቤተ ክርስቲያን ልጆቼ ብላ manni amantaa keenya yeroo ammaa qormaataan marfamtee ijoolleen ishees walii wajjiin wal dhabaa akka jiran addunyaan ni beeka. Lammiileen keenya kunneen manni amantaa ijoollee koo jettee kan isaan ofiitti fudhattee fi mootummaa waaqayyootiif kan isaan kaadhimte osoo isa ta'uu baatullee isaan uumaan dhala namaa kabajaan isaan uumeedha. Dhalli namaa bakka mara jiru mana amantaaf ijoollee isheeti waan ta'eef waa'een isaanii ishee ilaallata, ishees ni yaachisa. Kana waan ta'eef yoo dandeesse namoota kana gorsitee barsiistee yoo hin danda'amne onni irraa kadhannaa taasisuun walitti bu'iinsa waliin irraa adda bahanii tokkummaadhaan nagaa fi jaalalaan akka waliin jiraatan kadhannaa cimaan bira dhaabbachuu qabdi. Yaa'ii waliigalaa idil addunyaa mana amantaa Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaa 40ffaa kanaan dhimmoota mana amantichaa fi biyyaalessaa irratti xiyyeeffachuun ni mari'atama jedhamee eegama.